Hayyee akkam nagaa fayyaa jirtu ilmaan Oromoo kaabaa fi kibbaa fi addunyaa guutuu keessatti argamtan bakkuma jirtanutti nageenyi keenya isin gahuu har'a obboleewwan keenya nama lama qabadhee dhiyaadheen jira. Nasrii Aanolee Dubaay irraa Abdii Geetaachoo Abbaba amma dura Oromiyaa ture amma immoo Dubaay jira. Dubaay irraa dhimmi sagantaa asirratti isaan affeeruuf nu kakaasanni guddaan dhimma ajandaa ishuu ta'ee ammarratti adeemaa jiru jechuudha. Dhimma Abdii Geetaachoo Abbaba kitaaba isaa jechuudha. Kitaabni suni kan bara 2019 barraa'edha. Garuu barreeffama yookaan walaloo kitaabni Abdiin barreesse kanadha. Akkuma asirratti agartan kana jechuudha. Kitaaba kana jechuun dhimma walaloolee baay'ee babbareedoo kan of keessaa qabudha. Nus dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jedhan gama kootti waan amma walaloo fuula ammarra jiru kana wanti hin beeku hin jiru. Garuu obboleewwan keenya warri dubbisanii jedhan hubatanii namoonni hedduun tariitii hundi keenya iyyuu ilmaan Oromooti. Falaasama siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya yookaan dhaaba siyaasaa garaagaraa deeggaru jiraachuu danda'uu qaba. Garuu waan nu tokkoomtu waan Oromummaa hunda keenya iyyuu fakkeenyaaf isa dhaaba adda bilisummaa Oromoo deeggarus haa ta'u kan KFO deeggarus haa ta'u kan ammoo paartii amma biyya bulchaa jirus haa ta'u kan deeggaru paartiin siyaasaa akka paartii siyaasaa akka dhuunfaatti ta'e waan waloo waliin qabnu irratti garuu tokko ta'uun nu barbaachisa jennee waan itti amannee fi kitaaba kana jechuudha yeroo darbee jedhe koonsartii dhimma artistoota obboleewwan keenya artistoota keenya jechuudha irreecha koonsartii irratti jechuudha obboleewwan keenya dhiyaatan irratti calbaasiidhaan dhiyeessine kitaaba kana akka gaariitti adeemsaa kan turetu jira. Bal'inaan jechuudha waan jiru obboleewwan keenya itti haa guutanii jalqaba irratti Nasri atis nagaa gaafadhu Abdiinis nagaa gaafatee gara dhimma itti aanutti dabarraati. Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota obboleewwan keenya ilmaan Oromoo kan fuula addunyaa irratti argamtan hundi keessanii guyyaa har'aa kana ajandaa waa'ee guddaas ta'e yookiin waan kahaagana hunda nama cinqu ta'e osoo hin taane jaalalaa fi kabajaa ilmaan Oromooti qabnuu fi wanti sirraa'uu qabu ammoo tiruun bubbultu dhakaataati jedhanii akkasuma dubbiilleen bubbultuu babal'atuuf deemuu irra yeroo jirtu kanatti ammoo iyyuu ija jirtu kanatti waan tokko jedhuu qabna waan jedhuuf gaafii gabaabduu fi turtii daqiiqaa muraasaa Abdii Geetaachoo Abbabee fi obboleessa keenya Muhammad Aljaziiraa waliin goonaa nu hordofaa sheer godhaa yaada keenya ammoo gara hin taanetti osoo hin taane garuma sirriitti fi garuma gaariitti fudhatuudhaaf yaada isin jedha kanuma Abdiidhaaf dabarsa. Abdii ati Soofii bisiitti dhimma isaatti dabarra. Ayyee shama akkam jirtu ilmaan Oromoo biyya keessaaf biyya alaa jirtan kan musliimaa kan kiristaanaa kan waaqeffata bakka garaagaraa teessanii laayivii kana ilaaltanii egaa har'a ajandaa wayitu uumame ajandaa sunis dogoggora gama kiyyaan uumame dhimma kitaaba si argeen jedhu kitaaba kootii wal qabatee ajandaa godhamee deemaa jiru irratti jechaadha obboleewwan koo Deengadda simannaa naaf godhanii haala gaariitti naaf sagantaa garaagaraa irratti jechaadha dhimma kana irratti na gargaaraa turan. Sababni kitaaba kanaa wantoota garaagaraa kaasuu danda'ee jira jechaadha. Isa irratti anis yaada koo kennuu fi gaaffii na gaafatameef deebisuuf asitti argameera. Obboleessi koo Muhammad bin Aljaziiraa fi Nasrii Aanolee fi kan biroo warri sagantaa kana qindeessitan ulfaadhaa hanqophiidha gaaffii san na gaafattan hunda deebii laachuu fi waan ummataaf nama hordofaa jiru kanaafis nama boodallee dhufee hordofuufillee ifa ta'uu qabu. Gaaffii kamillee haa ta'u akka na gaafattan gamanumaan isin gaafachuun barbaada. Wannan isin ibsu kamuu isiniif ibseen irra darba jechaadha ulfaadhaa. Ayyee obboleewwan Nasrii Aanolee Abdii Geetaachoo Abbaba lamaan keessanuu galatooma. Obboleewwan asirra kan jirtanu jechuudha. Akkuma barreeffama garaagaraatiin komii keessan dhiyeeffachaa jirtan Abdiin asirra jira nu fuuldura irratti argama. Gaaffii barbaadan koomantii keessan laayib asirratti hordofaan jira waan ta'eedhaaf Nasriyaattis koomantii isaanii fooloo godhii komii qaban gaaffii qaban jechuudha. Maaliif dudduubaan walamachuun dudduubaan walitti mufachuun hin barbaachisu waan ta'eedhaaf nuti jaarraa qaroomii keessa jirra. Jaarraa 21ffaa keessa jirra. Abdiin ergama biraa qabaatee dhuguma immoo wanti kun kitaabni kun fakkeenyaaf kitaabni si argeen jira jedhu kuni akkuma kabarii yookaan kofoo barruu kitaaba kanarratti agartanutti bara 2019 barraa'ee jedhu. Bara 2019 jechuun immoo hundi keenya iyyuu kan beeknu mee kabarii feesbuuka keenya irra jiru, piroofaayilii feesbuuka keenya irra jiru dudduubatti deebinee kaanee riika bargoonee halaallu. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e irra guddeessi keenya
Kallattiinis haa ta'u alkallattiin namicha bineensa yeroo ammaa biyya keenya keessatti uummata daguugaa jiru yookaan Abiy Ahmad Alii jechuudha deeggaraa turre kuni haqa. Abdiin dhuunfaa isaatti siyaasa fedhe deeggaruu mirga qaba. Nu kana force gochuu miti yookaan isa dhiibuu miti. Isiniif gala miti. Garuu kitaabni kun bara 2019 barraa'e yoo ta'e situationin yookaan miirri hawaasni Oromoo bara 2019 keessa turee fi bara 2021 keessa jiru fardaaf lafa waliin argatu jechuudha. Abiyyiin kaleessa kiristaana ta'e har'a islaama ta'uu danda'a. Har'a islaama ta'e boru kiristaana ta'uu danda'a. Kuni yeroo wajjiniin waan deemudha. Kitaabni kuni waan dura barraa'edha waan ta'eedhaaf. Nasri. Sagalee keessa sagaleen keenya. Nagaamu. Hin qal'ate akka malee. Ayyee maal sagaleen koo furdaadha tamitti qallata qoy ergoon itti qa'a. Badeeraayyuu guutumaan guututtiyyuu agasiif warroonni waa'ee kana ajandaa gootanii yookiin ammoo koo'ii qabdan sheer godhaatiin namoota hedduu biraan gahaa. Sheer godha Nasri ati sheerii godhi. Abdii atis namoota si komatanuuf hunda isaaniitu jechuudha. Akka just ammoo nagaamu. Amma nagaamu. Sagaleen kee dhagaamuun dhagama. Maamishu garuu bar akka waan spiikarii wannaa qirrrr jedhaa dhufaa beektaa qulqullina hin qabu. Itti fuufme amma. Akka waan spiikarii wannaa qirrrr jedhaa dhufaa beektaa. Maame itti fuufi. Amma nagaama ishee. Amma nagame. Ayyee abdii ati miyuutii irra keessee jirtaa. Kanaaf jechuudha kitaabni kun kan barraa'e bara 2016 bara 2019 waan ta'eedhaa fi yeroon ammaa garuu 2021 dogoggorri jiru maal akka ta'e jedhe Nasirrattis yaada keetti dabaliitti bal'inaan waan kana haa ibsu Abdii Geetaachoon abbaan dhimma isa waan ta'eedhaaf jechuudha. Miyuutii irraa kaasaa. Abdi sagaleen kee nagaamu. Abdi sagaleen kee nagaamu Abdi. Miyuutii irraa kaas maayik bakka dhufan. Abdi Geetaachoo Ababa. Miyuutii. Miyuutii irraa kaasii bilbila kee. Bahi deebii Abdii. Nasriin nagaama miti sagalee. Akka gaarii dhagama amma sirriidha. Amma dubbadhu ayyee. Haa dhufuuti innis waan jiru. Inni haa dhufu waan gaafannusuma gaafanna. Hagasiif koomentii namaa haa dubbisnu. Koomentii hawaasaa haa dubbisnu. Eeyyee obboleewwan asirratti koomii qabdan. Sagaleen koo maalimatti deebi'a. Si deebi'aa jiraa? Bilbila biraa bantee laawudii wanti jira. No, wanti laawudii godhe tokko illee hin jiru. Ana biraa miti. Egaan obboleewwan komii yaada akkuma sana ammoo gaafii Abdii Geetaachoo irraa qabdan jechuudha. Koomentii kana jalatti barreessaa. Maali wanti jiru rakkoon jiru maali jettanii kanneen komii adda addaa Facebook irratti sila dhugaa dubbachuudhaaf akka inni irra ka'eetiin Facebookni kun jechuudha namni keenya silumayyuu ajandaa barbaada ta'annaaf hin galu Facebookni guutuun jechuudha dhimmuma kanarratti namoonni hedduun illee keessaan naqunnamanii gaafa sana akka carraa ta'ee sagantaa sana beeksisaa kan turin Abdii. Deebi'e. Ayyee amma sagaleen kee qulqullinaan dhaga'ama. Ni jira nagama kiyyallee. Ayyee Nasri akkuma sila dubbachaa ture waan jiru dhimma kanarraa abbaan irraa isa waan ta'eef akka bal'inaan nuuf ibsuu fi amma irratti waan qabdu jechuudha akka lammiitti komii gaafii abdiirraa qabdu fi abdiin immoo bal'inaan nuuf haa Abdii waanuma aljaziiraan jedhu irratti kitaabichi kinoo kitaaba amma agartan kanaadha. Kitaaba isaan maan harkaa qabu kanaadha. Kabarreeffama jedhullee kinoo bara 2019 ta'uu asirrallee ni jira.
akka komii hawaasaatii fi dhuunfaa kiyya akka anaatittis gaafii tokko gaafatu barbaada walumaa galatti an abdiidhaan. Kitaabni kun namni fakkeenya surree wayaan bara 2001 akka bara Itoophiyaatitti surreen godhadhu bara 2004 natti hin taatu. Maaliif anillee bakka san hin jiru qaamni kiyyallee bakka san hin jiru surreen sunillee takkaa moofte takkaa ciccitte bakka san hin jirtu. Wanti nu mudate waan sanaadha. Kitaaba kaleessa abdiin barreesse keessa waa'ee Oromoo dhimmoota namoota garaagaraa meebi yookiin dhimmi jawaarillee dhimmi nama kamiitu jiraachuu danda'a. Amma bakki wannu mormisiistee fi bakki namoonni hedduun komii fi qeeqa nurratti illee dhiyeessan abdii irratti illee dhiyeessan fuula 63 irra kan argamu waa'ee Abiy Ahmad Ali jedhu achirratti jechuudha. Kanaaf abdii gaafiin uummataatiif gaafii ittiin asi gaafatu barbaadu. Kitaabni kun akkuma surreen bara 2001 2014 natti hin taatu siin jedhe 2019 namni kamuu Abiyyiin faarsaa ture. Kitaaba kan kee keessa waan barreessite ni beekta waan ta'eef hardhatti qeerroo fi qarretti kitaaba kana raabsuun maaliif barbaachise? Gaafii jedhu qabaa asuma irratti wal qabsiistee bal'istee deebista. Nashimame atoo qabdaa gaafii. Maamishi Umiyuutii irraa baas sagaleen abdii badeera. Ammoon dhaga'ama. Abdii sagaleen kee dhaga'ama. Sagaleen kun repetitive ta'ee hawaasa jeeqaa jira. Maaliif koomantii dubbisaan jira? I don't know what happened with me. Sagaleen kun natti deebi'aa numatti dhaga'amaa jira. Sitti dhaga'amaa jira. Sitti akkasii garuu. Mee earphone-itti haabaasu. Ammas akkasii. No maame sagaleen kee kebar seeraan dhaga'ama. Ati ban illee sagaleen kun irra deddeebi'aa jira warra jechaa jiran jechuudha. Hayyee abdii. Nan dhaga'a ammas irraa jira sagaleen kee. Hayyee. Anis gaafiin qabu kan Nasrii Aanoleetiin wal fakkaata. Innis maal yoo jette kitaabni kun dhugaa dubbachuuf bara 2019 barraa'ee. Kitaabni barraa'ee jedhu dhugaa dubbachuuf biyya dubbasaa ta'uu biyya keessatti obboleewwan keenya jiru. Amma irratti wayita dhufee jedhu akka haarawatti barruun kun osoo sirraa'e fakkeenyaaf jechuudha wanti abiyyi faarru maaliif Oromoon hundi nama kana jaallatu waan ta'eef itti yaaddeettaa waan kana jechuun barbaada. Sagaleen kun deddeebi'aa jira waan ta'eef Tole, gaafiin keessan lachuu wal fakkaata. Sagaleen koo qulqulluudha Nasri. Gaafiin keessan lachuu wal fakkaata. Ani asirratti maalin jedha. Egaa isin lameenuu dubbattanii jirtu kitaaba irratti kan jiru, qola kitaabaa irratti kan jiru bara 2019 akka barreeffame yookaan akka eebbifamee gabaarra oole beekamaadha. Namoonni tokko tokko ni beeku. Social media kan irratti illee yeroo sana jechaadha ijoolleen biyya garaagaraa keessatti Saawudii jarraaf dursee jirri tokkummaa sirriitti piroomooshinii irratti hojjetaniiti kan kitaabni koo kun maxxanfame jechaadha. Deeggarsuma ijoolleen dhumte obboloonni koo naa taasisaniin kitaabni kunis kan maxxanfamuu danda'e jechaadha. Ajandaan inni guddaanii fi gaaffiin anarratti ka'e inni guddaan kitaaba kana keessaa maaltu jira? Otoo beektuu kitaaba kana ofii keef akka barreessitu otoo beektuu haalli kaleessa ture har'a akka hin jirre otoo beektuu maaliif waan ati amma kanatti fiddee raabsuun si barbaachise ergaa qabdaa. Dhiifama sagaleen koo deebi'ee Nasri deebi'ee. Ni dhagama itti fuuf. Yaa namoonni maaliif isaa Abdii sagaleen kee dhaga'amu. Nasri ammiyuutii godhi bilbila kee. Sagaleen kiyyaaf kan kee seeraan dhagama abdii biranii turkiini.
nama bilbilaa fi jira namni yeroo bilbiluu fi bilbillee ofuma isaatiif jechuudha saakitaa waan ta'eef namoonni yeroo laayivii galtan bilbila kee don't disturb mode irra kaa'i don't disturb mode kan jettu siitiin irra jirti waan ta'eef jechuudha akka namoonni kaan ittiin bilbilee jechuudha. Ni deebi'ee rakkoon qabu deebisii. Deebi'ee jira abdiin. Ayyee deebi'ee tan jira dhiifama na of kolcha bolota koo namatu natti bilbilee disturb na godhe afootu. Gaaffiin kun dhugaadha. Yeroo kanatti kitaabni kun raabsamuu qaba moo hin qabuun dogoggora guddaadha. Dogoggorri sun immoo ana bira. Ani immoo akkamiin akkas ta'uu danda'e kan jedhuuf jalqaba. Nagama. Itti fuufin dhagama abdii. Dhugaadha. Walaloon sun yookaan kitaabni san keessa. Maali cinqiini? Nama sitti bilbilaa jira. Nama sitti bilbilee si jeeqaa jira baay'ee tokko jechuudha abdii. Please warri viidiyoo kana ilaalaa bilbilaa jirtu yoo ta'e dhiifama naa godhaa hin bilbilinaa dhiifama. Gaaffii kana hawaasaaf dirqama ifa gochuun qaba. Namni akka burjaajoo hin fedhu sababa kootiin namni akka walitti bu'u yookaan akka ifatu akka natti illee qabamu hin fedhu. Sagaleen koo qulqulluudha itti hafu. Itti fuufi. Kan inni dhufeef kitaaba kana gurguruudhaaf jalqaba irratti duraan dhuftee. Dhimma hojiitiif yookaan meeshaa bitachuun dhufee kaameeraa Aljaaziraan quba qabda kaameeraa keellee qabda. Akka tasaa yeroo kitaaba lafaan qaba hangana akka duwwaa deemu kitaaba kana maaliif fuudheen dhufee maaliif hin gurguru jedheetumaan sii galee hiriyoota kootiin mari'achuun kitaaba maal ta'a jenna fidii qotu rakkoon qabu abbaan bitachuu barbaade rakkoon qabu naan jedhe dhugaa dubbachuuf abdii sagalee kee irra deddeebi'aa jirritti Hin dhagamaa ture maamishoo. Sitti dhagamaa jira koomantii irratti garuu sagaleen hin deddeebi'aa jira. Facebook bakka biraatti seentee taate meeroo tokko keekii godhe bilbila kee. Ana biraa miti tokkichuma kanaan bakka kamittuu seen an bayyaa deebuu yoo barbaadde rakkoon qabu bayyee deebuu hin danda'a. No meeroo tokko bayi deebi'ime. Ayyee obboleewwan hanga isaan dhufanutti hin eegnaa rakkoon eessa akka jiru jechuudha. Sagaleen hin deddeebi'aa jira. Ammarratti sagaleen koo seeraan dhagahama miti. Ayyee. Rakkoon Nasrii bira yookaan Abdii bira jechuudha. Adda baafannaa seenan hangasitti komii qabdanu jechuudha. Koomantii keessan dubbisaan jira kan hunda keessaniitu yaada qabdan gaaffii qabdan jechuudha. Asirratti dhiyeeffachuu dandeessu jechuudha. Amma sagaleen koo qulqullinaan dhaga'ama inni irra deddeebi'u hin jiru. Hanga isaan seenanutti haa eegnu. Kan koos amma sagaleen lama tokkuma malee. Tokkichumatu lama isinitti fakkaate malee sagaleen koo tokkichuma. Ayyee. Nasriyaanolee Sirrii. Nasri yeroo namatti seente sagaleen lama ta'a. Deebi'eera amma on sirroofne. Amma kan kee akkasumatti dhaga'ama. Kan kootu deebi'eera garuu. Earphone itti godhati. Abdii Noomeeti. Inni dhufaa qoy. Sagalee keessan. Amma sin deddeebi'aadha. The same thing. Maal ta'a? In deddeebi'a. Waaqayyo isaa yoo tokko dubbatu tokko miyuutii godhaa dubbanna rakkoo qabu. Miyuutii godhaa amma deebisanii miyuutii godhaa. Ayyee. Egaa irraan deebi'a tarii sagaleen jeeqamee ture waan ta'eef irras ni deebi'a.
An kanan Dubaay dhufe yeroo jalqabaatii fi kanan dhufeefis kitaaba kana gurguruu miti kallattiidhumaan dhufaatiin kooyi. Tokkoffaan Muhammad bin Aljaaziraanis quba qabda. Tarii erguma wal agarree beektaa kaameeraa wayii sirkatti argee kaameeraa kana bitachuuf dhufe biyya kanaanii siin jedheen ture. Nasrillee dhageera natti fakkaata hin beeku. Yeroon dhufuuf jedhu hiriyoota kootti dubbadhee jechaadha. Maal fidee dhufu jennaan maal qabdee jennaan homaan qabu garuu kitaaba barreeffame kan ture yoo qaba jennaan fidii kottu abbaan bitachuu barbaadu haa bitatu naan jedhanii kitaaba kana fuudheen dhufe jechaadha. Fuudhee yeroon dhufu jechaadha. Akka haaraatti wannan piroomooshinii godhe tokkollee hin jiru. Tarii yoo jiraate naa dhiyeessuu dandeessu yookaan koomentiidhaan warri si gaafatan na gaafachuu dandeessu. Akka haaraatti wannan piroomooshinii irratti hojjedhee kitaaba haaraa maxxanfame eebbisiisuun dhufa wanni hin jedhe tokkollee hin jiru. Sababni isaa kitaabni kun kan turedha. Waggaa 2 almost 3 ta'aa jira erga barreeffamee xumurame jechaadha. Kitaaba sana keessatti immoo wantoota baay'eetu jira. Dhimmi Abiyyillee amma kana irratti ka'ee dhimmi Jawaar Faallaa dhimmi miidiyaalee garaa garaarree whatever yeroodhuma sana keessatti akkuma Oromoon keessa ture sana keessatti jechaadha. Bifa sanaan kan wal qabatedha kan kitaaba sana keessatti jiru jechaadha yeroo sanatti. Dogoggorri koo inni cimaan kitaaba waan akkasii of keessaa qabu. Amma akka Naasir jedhetti surree bara 2010 kaadhu bara 2021 sitti ta'a jedhanii sitti gurguruun dogoggoraa jetteetta. Sittis ta'uu hin danda'u. Kunis dogoggoraa akka ta'e nan hubadha. Garuu kitaaba sana akka haaraatti yookaan seenaa haaraa of keessaa qaba yookaan ergaa biraa of keessaa qaba jedhee kan inni achirratti akka gurguramu taasise tokkoffaani. Innis tarii sappoorti na gochuu danda'a. Ani kitaaba biraa kanan hojjedhetu jira haaraa jechaadha. Yeroo gabaabaa keessatti kan eebbifamu jechaadha. Kitaaba sanaaf tarii sappoorti na ta'a. Harka duwwaa deemurramoo qabadheeun qaddeeme wayyaadha kan jedhuuf hin qabadhee dhufe. Tarii hanga kana maras nama ni mufachiisa jedhee hin hubanne sii galee. Hanga kana maras nama miira keessa inni galcha jedhee hin hubanne. Maaliif qabiyyee walaloo sanaa tarii har'a irratti bakki tokko tokko bakka itti nama mufachiisu jiraachuu danda'a. Jiras illee. Namoonni ani kaleessa of biraa qabu kanan har'a of biraa dhabillee jiru sii galee sanammoo amma bifa kanaan otoon dabarseera ta'e muffii kana miti kan kana caalullee naaf mala sii galee garuu ta'e jedhee kitaaba kana akka haaraatti miti kan inni as fide jechaadha. Ergama biraas qabaadheetii miti. Kitaaba kana immoo otoon akka haaraatti piroomooshinii irratti hojjedhee haaraadha jedhee dogoggora garuu kanan raabsee fi tarii sappoorti na gochuu danda'a. Sana gochuun koo dogoggora. Hubachuu dhabuu kooti sii galee waan kitaaba koo keessa jiru beekaa otoon beekuu namaaf ibsuun qaba ture. Tarii namni na hubataa ijoolleen kun dargaggoodha akkuma kiyya tarii na hubatu bifa jedhuun qabadheetanii fuula tokko yookaan fuula 60 wayirra kan jiru wayidha kan namoota baay'ee biratti mormii kaasee fuulota baay'ee irratti immoo tarii wanni isin deeggartan jiraachuu danda'a kitaaba sana keessaa. Namni kamummoo ni dogoggora. Dogoggorri koo immoo raabsuu kooti. Raabsuu koof dogoggora cimaadha iddoo sanatti. Maaliifi nama baay'ee miira tuquu akka danda'u reefu hubadhe miira keessan ilaalee sii galee akka haaraatti namni baay'een kan hubate jira kitaabichi. Kitaabichi garuu bara 2019 waggaa 2 yookaan almost 3 deemaa jira jechaadha. Kun immoo dogoggora koo isa cimaadha. Namoonni bifa sanaan miira addaa yookaan kabaji isin ijoolleen Dubaay naa kennitan adda nama akkasitti kabajdee simattee bakka laattee fi kaatee namni sun immoo dogoggora isaatiin yeroo si mufachiisu tarii miira hin taane keessi galchuu danda'a si mufachiisuu danda'a. Ijoolleedhuma miidiyaalee hawaasaa kana irratti wal beeknutu sappoorti na gochuuf caalbaasii kana irratti illee hirmaatanii Naasirii kana dabalatee haadha manaasaa dabalatee jara Suudiifaa dabalatee jechaadha. Namoonni baay'een galma keessa turan illee kitaaba kana irratti hirmaatanii bitachaa turaniiru. Bakka garaa garaatti immoo kitaaba kana bibbitachaa turaniiru na gargaaraa turaniiru. Sunis tokkoffaa aartii Oromoo lammaffaa immoo ana jajjabeessuuf jecha jechaadha. Yeroo sanatti immoo kitaaba sana keessaa waan fedhan argachuudha kan isaan qaban. Waan isaan gammachiisu, waan isaan itti tolu argachuudha kan isaan qaban malee waan itti miirri isaanii itti jijjiiramu. Tarii Muhammad bin Aljaaziraan paartii fedhe hordofuu danda'a. Abdiin kan fedhe, Nasriin illee kan fedhe. Garuu kan abdiin godhe nama kaan mufachiisuu ni danda'a. Garuu ta'e jedhee qaama kamiinuu mufachiisu. Itti fufuu sagaleen koo miyuu ta'ee ture. Sagalee miira nama kamiitu tuquuf miti waan kana kanan godhe. Tarii wannan godhe nama mufachiisee jira. Argeen jira. Dhugaa isinitti hima namni meeqa akka viidiyoo kan laayivii kan hordofaa jiru hin beeku. Kumaa ol ta'a jedheen abdadha garuu hundumti keessa wanni isin naa beekuu qabdanu ta'e jedhee miira keessan tuquuf miti. Speeshaal ijoolleen sagantaa qopheessuudhaan kiiloolee ta'uu bakka garaa garaatti simannaa gootanii
kabajanuu kennitanii keessattuu immoo yeroo koonsartii anaaf hin qophoofne irratti nas himattanii kitaaba kun haa gurgurtan caalbaasii anaaf hin malle yookaan anaaf hin qophoofne irratti sagantaa qophaa'e biraa irratti sagantaa koo galchitanii innis ilma Oromooti tarii sappoorti na gochuudhaaf jettanii jechaadha. Ofii keessanii sagantaa qindeessaa ofii keessanii osoo hin qabaatiin ana sappoorti gochuuf waan baay'ee gootaniittu tarii ta'e jedhee isin muufachiisuuf miti yoon isin muufachiisuuf godhe rabbi na argaa nan baasiin nagaan biyya kana dhugaan isinitti hima jechaadha. Maaliif beektu namni akka miira natti cabu hin fedhan namni akka natti gaddu hin barbaadu maaliif an guyyaa irraa akkan itti oole natu beeka sa'aatii 12tti hirribaa ka'e ja'a jechaadha. Ka'ee silkiin koo miiskoolii baay'eetu irra jira barreeffama baay'een argee sammuun koo naan buluu dide baay'een ofitti gadde maaliif tarii osoon dhufuu baadhee osoon karaatti hafee jiraadhee ofiin jedhe maaliif beekta namni akka miira badaanaaf qabaatu hin barbaanne dogoggora cimaadha kan hin dogoggore ummataaf ifa gochuun qaba. Kitaabni kun 2019 barreeffame waltajjii tolbee 2019 barreeffame kitaaba kana keessa kan ture waan yeroo sanaati jedhee ibsuun qaba ture sun dogoggora gosa guddaadha. Kanaafuu warri laayivii hordoftanus warri sagantaa kana maaneej gochaa jirtanis waan barbaadan waan isin ittiin adabuu feetan ana adabamuuf qophiin jedhaa gama gootiin immoo dhiifamaa isiniin jedha gara booda immoo waan jettan nan fudha. Sagalee keessa miyuutii godhaa sin lameenuu amma Abdiinis Nasriinis miyuutii godhaa. Obboleewwan komii isin asirratti koomantii irratti barreessaa jirtanus dhagahaan jira. Amma dura guyya guutuu waan isin barreessaa jirtanu hanga tokko haayilaayitii hedduu argeen jira. Wanti jiru gabaabatti wanti kaleessa tureef wanta irra jiru fardaaf lafa ol hin argatu. Abiyyiin kaleessa nabiyyi jedhee uummanni faarsu astaghfirullah al-azim. Nabiyyiin rabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malee kan biraa kan jirate hundi keenya iyyuu ni amanna. Garuu baay'ee tokko jechuudha uummanni keenya miira nama kana jaalachuu faarsuurra kan kee miira keessa narvas ta'e waa hedduu dubbachaa ture waa hedduu laaqaa ture kana hundi keenya iyyuu tamannan beenna jechuudha isinii galee. Garuu ammarratti abiyyiin kaleessa akka sanatti ture jedhee hadha maalirra jira kan jennu yoo kan laallu ta'e jedhe wanti kaleessa tureef wanta irra jiru fardaaf lafa ol hin argatu isiniif galee. Kanaafi hundi keenya iyyuu jechuudha dhugaa jirtu waan beeknuudhaa fi kitaabni kun kan barraa'e bara 2019 bara 2019 wanti barraa'e adda irratti dhufee hin hojjete jechuun hin danda'amu. Maaliif siyaasni guyyaa sana ture yookaan bara sana ture akkuma sana immoo sichueeshiniin yookaan haalli qabatamaan biyya keenya keessa bara sana ture jedhe biyya keenya qofa keessa osoo hin taanetti addunyumti guutuunu wanti bara 2019 ture almost ammoo waggaa afuriif deemaa jira. Bara 2019 jechuun amma bara 2021 kitaabni kun yeroo barraa'u fakkeenyaaf jechuudha bara 2018 barreessee kee walaloo kana jechuudha. Hanga maxxansamutti yeroo fudhachuu danda'a kitaabni. Walaloon tokko hadhuma barraa'ee hadhuma uummata irratti laawunchiin ta'u jechuudha. Yeroo fudhata. Maxxansaaf yeroo gaafata. Gulaalaaf yeroo gaafata. Almost walaloon kun kan barraa'ee akkanan yaadutti bara 2019 jedheen yaada. Personal idea kun. Mee namootni bara 2019 kitaaba Abdii Geetaachoo kana bitatanii jiraattan tariitii komii uummanni qabu jechuudha. Kitaabni walaloon kun tarii haaraa renewed ta'ee barraa'ee komiin jedhu jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Koomantii jalatti amma dubbisaan jira. Kitaaba kana maqaadhaaf irra keessatti bara 2019 jedhan malee keessi isaa walaloon kun ediit godhee barreeffame kan Abiyyii faarsu jedhanii koomantiin dubbisaa jiran marratti jechuudha. Obboleewwan namoonni kitaaba kana bara 2019 bitattan jechuudha. Mee deemaati fuula isaa dubbisaati yoo walaloon kun irra hin jiru ta'ee jedhe abdiin akka Oromootti nu miidha osoo hin taane dhaabbiitti nu ajjeese waan ta'eedhaaf itti nu gaafatama jechuudha. Yaada kooti kun yaada dhuunfaa kooti. Garuu walaloon bara 2019 jiru kun hadhas jira yoo ta'e dogoggorra abdiin hojjete normally numa kana jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma amma jechaa jiru dhugaa dubbachuuf yoo ta'e rabbiin kan na beeku kaameeraa tokko bitachuun barbaada jedhee maallaqa asirraa waan tokko tokko gurguratee kitaaba tokko illee maxxansuudhaaf yaada qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Kitaaba lammeessaa jechuudha. Abdii asirratti mul'atu abdiin mee biistaak ta'ee jira. Itti deebi'a jedheen yaada rimuufiin godhaan deebi'aa seenu. Nasriin hordofaa jirta miti hin dhaga'ama sagaleen koo. Eeyyee. Kanaaf jechuudha kitaaba tokko akka barbaadu na dubbisee ture jechuudha. Sorry. Kaameeraa tokko akka barbaadu kitaaba kana gurguree kee kaameeraa sana bitachuudhaaf akka yaada qabuu fi kitaaba isaa lammaffaa kana maxxansuuf akka jedhu yaada shirnaaf godhee ture jechuudha. Akka dhuunfaatti jechuudha. Wallaahi. Kanaaf waan kana gochuudhaaf inni dogoggorri hojjete jedhe isa qofa osoo hin taane innis dogoggoree dhugaa dubbachuuf. Guyyaa sana jechuudha galma sana keessatti kitaaba kana akka caalbaasiitti dhiyaatee gurguramuu fi anis shoora gama kootii taphadheen jira jechuudha. Caalbaasiin sun gaafa ba'u uummanni akka bitatanuudhaaf even caalbaasii guyyaa sanaa kan injifate kunoo kanuma wajjin taa'ee dubbataa jiru Nasrii Aanolee kanuma siin fuuldura jiru kana jechuudha. Isaa fi hiriyaa isaa walitti sheer godhanii
mucaa tokko jira Suudii turii kan jedhamu nama sadi ta'anii ijoolluma naannoo tokkooti ijoollee Ajmaaniiti ijoollee Sikkoo Mandoo inni Jimmaadha ijoolleen Sikkoo Mandoodha. Kana wanti godhe maalidha? Oromummaadha jechuudha. Oromummaadhaaf jecha caalbaasii sana injifatanii dirhama 3,000 kitaaba kanaan. Caalbaasichi illee maqaa Jawaar Mohammad nama hedduu waan ta'anii waa walitti dhimmoofnee dhuunfaa keenya maqaa Jawaar Mohammad akka sana jechuudha. Miyuutii naa godhaa. Kanaaf maqaa Jawaar Mohammadiin kitaaba Abdii Geetaachoo Abbabaa kana kan Oromooti waan ta'eef ilma Oromooti waan ta'eedhaaf wanti inni achirratti barreessus waa'ee Oromooti waan ta'eef jedhee itti amanuu fi mucaan kuni dhuunfaatti dhaaba siyaasaa fedhe deeggaruu mirga qaba. Kuni uumama. Bari naazii namicha Jarmanii irratti jechuudha. Amma yoo naazii jedhu seenaa badaadhaan faalamu, arrabsamu yookaan abaaramu sanyii duguuggaadhaan jechuudha. Namoonni isa faarsan jiru bar biyya keenya keessatti Minilikiin jedhanii kan faarsanu jiru. Mirga isaaniidha kun. Garuu Minilikiin inni faarsu ana irratti dirqama fudhachiisuu akka hin qabne yookaan dirqaman isaa faarsuu akka hin qabne walii galuu danda'uudha qabna jechuudha. Abdiin akka Abdii Geetaachoo Abbabaatti sirna biyya bulchaa jiru kanas haa ta'u sirna durii keessaa kan barbaade dhuunfaatti jaalachuu deeggaruu mirga qaba. Garuu nurratti ammoo waan sana fe'uu hin qabu. Kun yakka waan ta'eedhaaf jechuudha. Siniif galee kanaaf Abdii kan beeku Rabbii isa uumee fi isa qofaa fi akkuma sana namoota parsanaalii itti siqanii eenyummaa isaa beekan qofadha jechuudha. Nuti asirratti jajjisa gochuu hin dandeenyu. Asirratti eenyummaa isaa daggaasisuu eenyummaa isaa dubbachuu hin dandeenyu. Nu nama waan ta'eedhaaf jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dogoggorri guddaan gara isaatiin kan dhufes jira. Gara keenyaatiinis kan dhufes jira. Nuti maalidha kan dogoggorre? Wanti kun kan Oromooti. Ilmi kun ilma Oromooti. Kanaafuu kallattii kamiinuu bira dhaabbanna isa jennu fayyaalummaa yookaan gara laafummaa waan jedhamudha. Dhugaatti uummata Oromoo jechuudhaan akka kootti akka Muhammad bin Aljaziiraatti jechuudha. Uummata Oromoo irra deddeebi'ee dhiifama guddaan isin gaafadha. Guyyaa sana galma keessatti jechuudha. Achirratti kitaaba kana akka bitattanuuf promoot gochuu kiyyaaf dhiifama guddaan isin gaafadha. Kun yaada dhuunfaa kun. Maaliif dhugaadha. Kitaaba jechuun waan har'a qofa dubbifamee taa'u miti. Dhalootaaf darbuu danda'a. Boruu dhaloonni itti seenee dubbisuu danda'a kitaaba kana. Dogoggoratti isa geessuu danda'a. Siiniif galee kanaafuu an nama tokko sababa kootiin akka dogoggoru waan hin barbaanneedhaafi. Abdiin yeroo sana kan barreesse bara 2019 yeroo uummanni faarsuudha. Kitaaba kana garuu har'arratti uummatatti raabsuun akka dhuunfaa kootti dogoggora ta'e waan natti mul'ateedhaafi anniifaman gaafadha akka dhuunfaa kootti jechuudha. Abdiinis asirratti waan jiru ifa baasee dubbateera waan ta'eedhaaf dabalata irratti Nasriyaattis yaada qabdutti guuttadhuuti anasuma irratti isaati isin dubbadha. Ayyee galatooma carraa naa kennuu keessanii fi isin lamaanuu hanga dubbattanitti baay'ee dhageeffadhee jira. Carraa ta'e ammoo isin waan haasaa turtaniif yaada uummataallee koomentii irraa fudhee jira isiniin jedha. Asirratti amma wanti an jechuu barbaadu akkuma reefu jedhe wanti darbee jira garuu sirreeffamee darbuu qaba malee darbee jira jedhanii bira darbuun sirriidhaa miti. Dogongorri kamuu dogongora ta'uusaa erga amananiin booda maaltu itti aana waan jedhuu fi furmaata itti aanu nuufis boru barnoota nu ta'a jechaadha. Abdii waanuma inni jedhe amanna. Waanuma inni nuun jedhe kana jecha sobdallee hin jennuun dhugaallee hin jennuun waanuma inni nuun jedhe guutumaan guutuutti isumarraa amannee fudhanna jechuudha. Garuu wanti jechuu barbaadu kitaaba kana keessatti maaliif walaloo waa'ee Abiyyee faarsu barreessite hin jenneen nuti. Maaliif barreessite hin jenne. Kan inni barreesse bara 2019 keessa yeroo san Aljaziiraallee faarseera, anillee faarseera, namoonni biroollee sablammoonni illee faarsanii jira. Har'allee warri faarsanii jira. Nuti garuu yeroo ammaa kana keessatti kitaabni kun qeerroo fi qarree Dubaayii fi hawaasa jiraataa magaalaa Dubaay keessattuu iddoon waa'ee amma wal nu mormiste kun hin madaalu. Hawaasa kanaaf hin madaalu. Kiiloo uummata kanaatiin waan wal faanaa deemu miti. Uummanni kunillee ummata nama kana faarsuu fi ummata nama kana faana hiriiree miti. Kitaaba kana keessa abdiin waan jiru erga beekee nuuf dhiyeessuu hin qabu ture. Yeroo biraa hojii biraatiin waan barbaade yoo nutti dhiyeeffate kaleessallee gandummaa miti, amantii miti, homaayyuu miti wanti isarraa laalle Oromoo fi Oromummaa isaa qofa laallee ummata keessa caalbaasiidhaan irraa binnee kaanillee dhuunfaadhaan namoonni bitatu barbaadan bitatanii deeman jechaadha. Maaliif kana goone Oromummaa? Har'allee gandummaa fi miti. Amantii fi miti. Maaliif iyyuu miti. Oromummaaf waan kanallee yoo gaafan komannullee, faarsinullee, abaarrullee, dhiifnullee akka Oromootitti wal gaafataa jirra malee dhimmi biraa tokkollee nu keessa hin jiru jechaadha. Kanaaf warroonni dhimma kana kallattiin taanetti jijjiiruu barbaadan yookiin gara wayii gara ofii barbaadanii fuutanii galchuu barbaadan carraan daandii sanitti isin geessu cufaadha. Maaliif nuti akka Oromootitti ka wal qarqaarrus, ka wal gaafannus, ka wal komannus. Isin garuu feetan siyaasatti, feetan gandatti, feetan amantiitti waan feetanii galchuu dandeessan jechaadha. Nuti Oromoo fi Oromoo qofaadha. Sanachitti fudhadhaa.
Isa lammataa ammoo iyyuu abdiilee waan jedhu jedhee jira. Already kana booda nullee kitaabicha gabaa irra oolchinu bakka amma jirutti haa dhaabatu. Ka darbeef ammoo uummata Oromoo kabajamaa maqaa kabajaa isaan qabaniin waan jedhuun abdimatu jedha. Nuti anka jechuu barbaadu kanuma har'a abdiin kitaaba kana dhiyeesse jennee boru kitaaba biraa waa'ee Oromoo fi Oromummaa Rayyoonni barreessee fide hayi kaleessa akkas nu goote hin jedhu. Garuu dogongorri keenya bakka tokkoof tokkotti kitaabni kamuu yoo barreeffamu hayyootaa fi warroota seerluga beekan warroota waa'ee kitaabaa beekanii qubeen afaan Oromoo seeraan barraa'u wantoonni tokko tokko achi keessatti sirraa of sirrii ta'uu dhabu qoratanii calalanii sana booda gabaadhaaf dhiyeessan jecha. Nuti ammoo haala yeroo jiru wal qabatee ka jirru biyya Oromaa keessaa qophiileen garaagaraa waan nuti jiru kana hin goone jecha. Kitaaba kana osoo hin calallin gabaatti dhiyeessuu keenyaaf maqaa uummata Oromoo kabajamaa bal'aati. Maqaa qeerroo qarree Dubaayin boruuf garuu calallee sirreessinee siin dhiyeessan jedhu abdii madda achi dabarsa jechaadha ammas. Abdi Tole. waan jiru Nasri ulfaadhu itti fufi Nasri abdii itti fufi ati yaada kee asirratti. Tole, irra deebi'ee galatoomaa ulfaadhaa yaada bal'aadha dhimma kanarratti kan kennitanii. Jalqaba irratti yeroo keessan dhimma koof jecha akkasitti aarsaa gootanii sababa kootiin ofii keessanii osoo homaa hin balleessin ana support gochuuf jecha dhiifama nama gaafattanii homaatu hin balleessin otoon an kitaaba kana fidee hin dhufu ta'eeti otoon biyya kan hin dhufne ta'eeti homaan balleessan ture isiniin hin dogoggorsuun ture iyyuu sababa ani dhufeef sababa an kitaaba kana fidee dhufeef isin dogoggortani kan isin dogoggortaniif anaaf jettaniit oromummaaf ana support gochuuf dogoggortanii duraan dursee isiniin hin dhiifama gaafadha isin anaaf jettanii nama dhiifama gaafattanii anaaf jettanii dogoggortanii nama dogoggorsiistanii waan ta'eef maaliif kana yeroon jedhu tarii namni waan hin feene waan hin barbaanne amma fakkeenyaaf nyaata nyaachuu hin barbaanne dirqama namaaf jedhee yoo nyaata dhukkubsachuu hin danda'an. Sii galee namni waan fedhu qofa gochuu kan inni qabu waan fedhu qofa kan inni fayyadamuu danda'u sii galee tarii kitaaba kana akka haaraatti namoonni fudhattanii bitattanii galtan namoonni natti dhiyoo jirtan bilbilli koo namoota baay'ee bira jira Nasrii bira jira Maammee bira jira naqunnamuu dandeessu kitaaba kana isinirraa fudhachuu nan danda'a ol kaa'uu nan danda'a dogoggora koo garuu nama sirreeffatuudhaanii kan biraa immoo dhugaa dubbachuuf jechaadha. Biyya kana kan dhuftan baay'een keessan hojjettanii of jijjiiruu fi maatii jijjiiruu fi tarii otoo biyya qabdanii biyya kan baataniif maatii haadhaaf abbaa dhiistanii kan dhuftanii bor nama ta'uu fi isin garuu ofirra dabarsitanii na gargaaruuf jecha waan baay'ee gootaniittu kabajni isin namaaf qabdan addaraasha dheengaddaa keessatti qofa osoo hin taane mana manatti illee sagantaan isin gootan jarri Dubaay kun baay'ee isiniin dinqisiifachuun barbaada dhugaa kabajan isiniif qaba. Gammachuun akkan dhufitti gammachuudhaan deebi'uun barbaada ture. Garuu nan gadde dhugaa maaliif yoo jettan dogoggora kootiin isin mufachiise xiqqoo. Kitaaba sana ibsuun qaba ture. Yeroo sanatti waan hin barreessuu qabuun barreesse. Yeroo sanatti ana miti namoonni bebbeekamoon biyya kana keessa jiran namoonni baay'een waan kanarraa hojjechaa turanii. Waan baradhe dogoggora koo kanarraa maaliin baradhe nama lubbuun jiru irratti waa hojjechuun akka hin taane hubadhen dogoggora nama lubbuun jiru Muhammad bin Aljaziiraas haa ta'u nama lubbuun jiru irratti Nasriis haa ta'u waa tokko irratti hojjechuun dogoggora akka ta'e anaaf barnoota guddaadha kan asitti argadhe maaliif yoo ta'e abdiin har'a musliimaa boru amantaa jijjiirachuu danda'a boru waan biraa ta'uu danda'a boru nama paartii ta'uu danda'a waan ta'eef kun immoo gatii nama kaffalchiisa kun dogoggora anaa fi namni kamuu akkanatti qabamuun barbaadu akkuma hin jedhe kitaabni sun isin mufachiisee jira dhiifama naa godhaa kitaaba sana isinirraa deeffadha namni naa deebisuu barbaadan anytime bilbilli koo banaadha kitaaba kan isinirraa fudhee asumatti kaa'ee deema namni fedhummoo jiraachuu danda'a kitaabicha sii galee yeroo kanatti namni kamuu amantaa barbaadu paartii barbaadu deeggaruu danda'a kanaafuu isin dogoggorsiiseef isiniinis warra galma sana keessa turtanis warra bakka garaagaraatti kitaaba kana fudhattanii na support gochuuf bitaa turtan hundumti keessan dhiifama nuuf kolchaa kitaabni kun kan bara 2019 ni hubattu jedheetan ture osoo hin beekin akka haaraatti fudhattanii miira hamaa keessa galuudhaan kitaaba barruu garaagaraa akkuma isin barruu abiyyi sana suuraa kaastanii maxxansitan barruu garaagaraa immoo kan fudhatee dhufu immoo hin dhaban boodarra jechaadha tarii kan Jawaar ta'uu danda'a tarii kan adda bilisummaa Oromoof barreeffamu ta'uu danda'a tarii kan Oromoof Oromummaa ta'uu danda'a tarii kan magaalaa Jimmaatii barreessu ta'uu danda'a
kamuu dhufuu danda'a sii galee. Sana hunda tarii bakka inni of ilaalu bakka inni of sirreessu ofiin sirreessaa dhiifama naa godha dogoggoreen isin dogoggorsiisee jira. Dhimmi kun dhimma kitaabichi dhimma paartii of keessaa hin qabu. Garuu individual personiidha kanan achi keessatti kaasee dhimma paartii miti. Individual personii immoo baay'ee kaasee hin jira achi keessatti jechaadha. Sun immoo individual personii eenyuun illee haa ta'u bor waan inni uumuu danda'u waan inni ta'uu danda'u waan hin beekamneef gatii si kaffalchiisuu danda'a. Eenyuuf illee kun ifa ta'uudha kan inni qabu. Dogoggoreetan waan kana godhe waan ta'eef baay'ee dhiifaman isin gaafachuu barbaada. Galatooma ulfaadhaa. Otoo immoo laayivii kana xumurtanii hin bahin abdii dogoggorri kee kana dogoggorte waan ta'eef Oromoon dhiifamaan qofaan si bira darbuu hin danda'u. Nutis akka sagantaa kana qindeessaatti akkasitti si biraan dabarru wanni si adabnu jira yoo jettan anytime sa'aatii kanatti laayivii kana irratti qophiidha jechaadha. Warra mufateellee dhiifama gaafadhee isiniif immoo waan adabamu nan adaba. Xumuri. Nasri yaada qabdamuu dubbadhu. Dubbatu yoo barbaadde dubbadhu si boodaan dubbadha rakkoon qabu. Ayyee. Abdii ulfaadhu galatoomii waan dubbatamuuf qabu amma asirratti dubbattee jirta already. Wanti jiru hunda keenyaafuu ifaa. Ummata keenyatti balleessinee jirra. Nu gara kamiinuu jechuudha. Warri koree sagantaa qindeessitu akkuma sana ati jechuudha. Nuti hundi keenyayyuu jechuudha. Mataa keenyatti responsibility fudhachuu qabna jechuudha. Maaliif kitaaba irra keessa laalanii keessa murteessuun ulfaataadha. Nuti hunduu irra keessa laalle. Irra keessa even kitaabicha yoo osoo hin taane mata duruma kitaabichaa namni hangas mara hubate hin jiru. Ati abdiin ilma Oromooti. Kitaabicha irra keessaa mallattoo abbaa gadaa qaba. Gurraacha, diimaa, adii. Namni kan argee jedhu waa'ee Oromooti kan dubbatu jedha sii galee. Even si qofa osoo hin taane siif ibsuudhaaf illee kitaaba kanaan gama kootiin kitaaba baay'ee biratti qabadheen jira obboleewwan laalaa. Kitaabicha kana jechuudha. Kitaaba isaa baay'ee biratti qabadheen jira. Kuni maaliif? Ani faayidaa yookaan beenyaa wayii abdii irraa argadheetiin miti. Abdiin na fuuldura jira kunoo dubbachuu danda'a. Nasriyaan olee jechuudha qarshii hangas baasee calbasii sana kan obboleewwan isaa wajjin injifate maallaqni irraa hafeetii miti jechuudha. Ilma Oromooti. Nama Oromoo kamiyyuu kutaa kamirraa haa ta'u bifa kamiyyuu haa qabaatu ideoloojii siyaasaa kan fedhe keessa yoo jiraatu Oromummaa qofa waan jedhamu irratti xiyyeeffannoo godhanii waan kana hojjetan jechuudha. Anis kanan hojjedhe jechuudha malee waan addaatiin jechuudha yookaan taargeetii biraa qabaanneetii miti jechuudha. Kanaaf nuti asirratti wanti uummata Oromoo ifatti baanee dhiifama gaafannu tiruun bulte lafee taati jechuudha Oromoon. Dubbiin gaafa keessaa walitti akkas ilaalcha hin taane keessa walgalchaa deemamee jedhee namni muffii hin taane keessa seena jechuudha. Kanaaf kun akka hin uumamneef hundi keenyayyuu abdiin asirratti dogoggora guddaa hojjete. Kitaabni kun kan barraa'e bara 2019 kitaaba bara 2019 barreeffamee jedhe bara 2021 irratti raabsuun dogoggora kun akka dogoggoraattis dogoggora isaa fudhatee jira tamanee jira dhiifama gaafatee jira. Kan gara kitaabicha deebi'uu kan jedhu kan akka Muhammad bin Aljaziiraatti kitaabni already deemee jiratis dan already waan awwaalamee jedhe qotuu fakkaata siif galee kitaaba isinitti gurgure deeffadhaa birrii keessan deeffadhaani waan hin fakkaannedha. Kitaabni already dan abbaan kitaabicha dubbisuu barbaadu walaloo babbareedaa keessaa qaba. Sana qofa miti. Waan negatiivii qofa ilaaluu osoo hin taane positively waan tokko si ilaaluun murteessaadha. Abdiin yoo dogoggore isin faana dogoggortu taanaan nuti hundi wal fudhannee allayyaa buuna jechuudha ta'uu hin qabu. Abdiin dogoggoraafis haa ta'u akkuma sana immoo itti yaadees haa ta'u kan isa beeku rabbii qofa jechuudha. Isin garuu akka keessanitti positively yaadaati. Kitaabni kun waa'ee jaalalaa, waa'ee Oromummaa, waa'ee fakkeenyaa fi seenaalee babbareedoo jechuudha kan nama gammachiisu waa'ee Finfinnee waa baay'ee keessaa qaba. Fuula deemtanii isa biyyii jedhu warri biyyii hin deeggarre maallaqa keessaniin bittan miti kutaa keessaa gataa. Bakka abiyyii jedhu sana jechuudha tarsaasaa keessaa gataati kaan dubbisaa. That is your right. Waan salphaadha kun isiniif galee isa kaan dubbisaa isa hin fayyadu jechuudha. Salphaadha kun maallaqa keessaniin bitattan waan ta'eedhaaf. Abdii yeroon kana jedhu hamilee kee tokkoof miti waan ati barreessite kabaja kee xiqqeessuuf miti na of golcha asirratti. Haqa jiru waan hunda keenya walii galchuun dubbachaa jira jechuudha. Abiyyi nama amma yoonaallee baay'ee jaallatu jira. Abdiin dhuunfaa keetti jaallachuu dandeessa mirga qabda. Siif galee kun mirga uumamaa keetti jechuudha. Ani abiyyi yoon deeggarre abdiin maafi abiyyiin afaan mormine jedhee keeyyan sin dhaba yoon ta'e kun rakkoo biraati. Ati ilaalcha fudhatteen sammuu keenya kana rabbiin garagaratti kan nuuf uume hundi keenyayyuu waan tokko kallattii nuuf rabbiin nuuf kaa'e waan tokko akka ilaalluuf jechuudha. Saayidii tokko qofaa miti akka farda luugamni isaatti kaa'ame jechuudha. Kanaaf akka sanatti haa hubannu kitaaba warri bitatanii kan amma booda ammoo uummanni kan barbaadu dhugaa jirtu asirratti baratee jira. Kitaabichi waa'ee abiyyii qaba. Kan bitachuu barbaade sitti bilbilee ammas bitachuu danda'a. Kun mirga isaati. Siif galee garuu nuti akka dhuunfaa keenyatti promooshin gochuudhaan akkuma sana dabalataan ofii keenyaaf wantoota garaagaraa raawwachuudhaan
akka lammiitti yookaan akka ilma Oromoo tokkotti nu bakkootti dhiifama gaafadheen jira. Atis waan jiru kana sirratti dhiifama gaafattee jirta. Kitaabni kun akka kanatti deemee jira. Hundi keenya iyyuu kaayyoon keenya imaammatni keenya waa'ee Oromummaa qofa irratti. Siyaasni siyaasa waa'ee Oromummaa irratti wal cinaa dhaabbanne, waa'ee Oromummaa irratti wal faana teenye, waa'ee Oromummaa irratti wal faana nyaanne, waa'ee Oromummaa irratti maatii tokko caalatti jechuudha kabaja. Hin beektatis abdii erga dhuftee jette ilmaan Oromoo United Arab Emirates keessa jiranu kabaja isaan siif laatan. Akkuma sana immoo bakkeewwan garaagaraa irratti dhugaa dubbachuudhaaf ilmaan Oromoo kaleessa jechuudha koonsartii qophaa'e irratti na tokko isinitti mana oofalcha. Abdiin jechuudha karaatti barfatee ture jechuudha nyaata nyaachuudhaaf jechuudha kiilolee reestooraantiitti inviteeshiniin nuuf godhamee jechuudha namootni sagantaa san koonsartii gaafa qopheessu nutti gammadanii jedhan sagantaa tokko nuuf qopheessanii hanga mucaan sun nufutti jedhan yoo xiqqaate namni deeqaa 20 taa'ee osoo nyaatiin jechuudha nyaata eeguudhaaf jechuudha mucaa kana Abdii Geetaachoo Abbabee jechuudha kana jechuun maalidha? Abdiin Abiyyi deeggaraadhaaf yookaan nama biraatiif miti ilma Oromooti biyyarraa dhufe sababa inni feemas ta'e yookaan uummata biratti beekamtii qabu wantoota garaagaraatiif miti namadha ilma Oromooti biyyarraa dhufe zaasteet kana qofa jechuudha biyya kana keessatti taargetiin godhamu malee ati ilma sooressaati ati miidiyaa irratti beekamaadha wantoota akkasiitiin miti nama kan gulaalan dhugaa ilmaan Oromoo United Arab Emirates keessa jirtanuuf kabajaaf jaalala guddaan isiniif qaba akka ilma Oromoo tokkootti dhiifama guddaan isin gaafadhan gara kootti Nasriyaan Olee waan itti dabaltutti dabali. Ayyee galatoma waan baay'een dabalu waan xiqqoo dabalu barbaada. Tokkoffaa abdiidhaan illee jechuudha. Wanti kamuu jireenya namaa keessatti qormaanni nama mudatu kamuu nama barsiisa malee duubatti nama hin deemu. Maaliif keessattuu wanti amma abdiin dogongora jennu takkaa fi takkuma qofa. 2019 barreessuu osoo hin taane 2021 raabsuu isaati. Tana qofa malee dhimma biraa takka illee of keessaa hin qabu. Laal rakkoo wayyoo hin beekne dawaa rakkoo sanaallee argatuun nama rakkisa. Rakkoo sana hubatte immoo formaata isaallee ni kenna. Irra deebi'ee dubbadhaa Abdii Geetaachoo Abeebee kitaaba kana barreessuun isaa 2019 Abiyyi faarsuun rakkoo takka hin qabu. 21 illee faarsuun rakkoo hin qabu. Mirga dhuunfaati. Namni sadaan geessu hin jiru. 22 illee inshaallah barbaadetti fuufuu hin danda'u. Waa miti. Garuu akka qeerroo Dubaayitii fi Dubaayiititti kitaaba kana fidanii kitaabni kun kan Oromooti waan Oromoof keessaa qaba jedhanii ni qaballe garuu bitadhu jechuutu rakkoodha. Tana qofa tanallee dhiifama jedhee rakkoo labne. Maarree egaa kana goone dubbiin yoo namni dheereessanii dheeratti yoo namni gabaabsanii gabaabbatti. Nuti akka koreetitti inni illee kitaaba kan akka nama dhiyeesseetiin nullee akka warra irraa qeebaleetitti nutoo fixannee jirra. Xumurree jirra. Ajandaan kana booda waa'ee kanaan wal qabatee deemu. Kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa asumatti haa dhaabbatu. Kana biraa akka hin dabarre. Ajandaa hedduu qabnaa. Du'aa jirraa, dhumaa jirraa, hidhamaa jirraa. Dhimma baay'een nutti jira. Waan baay'ee nu joorsuu fi sammuu keenya nu haduuchitu jira waan ta'eef. Ajandaa xixinnoo akka kanaa kana waan daqiiqaa 5-10 keessatti gabaa dubbannee furatuu dandeenyu waan ta'eef dhimma waloo keenya kan fuulduraa irratti haa ilaallannu jedha. Abdiidhaaf ammoo waan tokko dhaamuufii barbaada. Abdiidhaaf. Boru atillee nama biyyatti illee galuu danda'u. Biyya keetti biyya abbaa keetiitti galta jiru duuti keellee biyyuma keetti yoo ta'e ta'u. Maaliif namni biyya ofii irraa bahee namni hafu hin jiru nullee guyyaa tokko galuun keenya hin hafu jecha biyya keenyatti. Waan kamuufuu dubbii marallee hin dubbatanii marallee hin dhiisanii garuu kitaaba bitan kana namoonni deebisuu barbaadan hin deebisaa akka jetteef sirrii hin jenne bakka sanatti. Boruyyuu geegessaa nu biraa qabda akka ilma Oromoo tokkootitti jechaadha. Ilaalchuma feete yoo soo qabaatti. Haga Oromoo gadi baatee xiqqeessinetti, haga Oromoo gadi baatee hin arrabsinetti, haga Oromoo waliin taatee Oromootti hin doolle ilaalcha feete yoo soo qabaattee kanaaf kitaaba birrii muraasaan bitame kana waa'ee shaayii fi maakiyaatoo dhumattu nu deebise Oromoon jedhullee hin jiru. Qeerroo fi qarreen Dubaayillee haga keessa turree beeknutti illee uummata akka sanaatii miti jechuudha. Sanuuyyuu ta'eetu atu abbaa miskiinaa siyaasa feete yoo soo deeggartee akka Oromootiin rakkataa Oromoo karaa rakka kufe argitee bira hin dabartu jechaadha. Rakkataa hedduu qarqaaraatu. Borullee maallaqa waan kanarraa argame yoo barbaadde parsantii 50 biyyattuu galtee miskiina ittiin qarqaaruu jajjabeessuu dandeessa jechuudha. Biyyi keenya miskiinaan guutamtee jirti rakkataa hedduu. Dur waan qabdu qoodamteetuma miskiina waliin nyaatta waan ta'eef nuti waan kana waan deeffannee kiisii keenya kaayannuudhaa miti. Gorsa obbolummaa wal gorfannee dhiigaaf lafee tokko ilmaan Oromoo waan taaneef wal gorfannee ummanni Oromoo illee yoo nu moofate dhiifama nu haa godhaniif baanee dubbannee dogongora jiru akka sirraa'u malee dhimmi biraa tokko hin jiru. Abdiilleen kanaaf sitti hin dhagaamini. Ka fuulduraatiif garuu hojii Oromoo boonsu, hojii bareedaa, hojii cululuqaa dandeettii uumamaa qabda waan ta'eef
waan Oromoo hunda wal qixxeessuu fi waan Oromoo mufachiisu waan of keessaa hin qabne akka qabattee dhuftuu fi bifa haaraan akka walitti deebinu abdii qabasiin jedha. Yaada kan koo kanumaan golabaa. Obboleessi keenya Aljaziiraa illee waan kana dhiyeessuu keetiif galatoomii abdiillee dhuftee gaafii uummata kabajamaa kanaa deebisuu keetiif komii isaaniitiif dhiifama gaafatuu keetiif illee galatoomii. Ajandaan kun guutumaan guutuu goolabamee jira. Amma booda dhumateera araat naqab gama kiyyaa. Ulfaadhaa. Ulfaadhu Nasrii galatoomii anis akka kootti jechuudha. Waan jiru asumaan xumura irratti Abdii Geetaachoo Abbabaa waan jechuu barbaaddu jedhiiti gara situ goolaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Egaan obboleewwan hanga yoonaatti sagantaa kana teessanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa. Dubbiin yoo xiqqaate yoo gabaabbate gaariidha. Dubbiin humna xiqqoo waa'ee bishaanirraa yoo kan dubbannu ta'e jedhe bishaan jennee kanumatti hiika hedduu itti ilaannee kaanee waa baay'ee irraa dubbachuu dandeenya. Uummanni Oromoo yeroo ammaa keessatti rakkoo cimaa keessa jira. Bakka adda addaatti ilmi namaa jechuudha. Akka namaatti osoo hin taane akka tisiisaatti ajjeefamaa jira. Isiniif galee kabajni isaa mulqame, eenyummaan isaa mulqame waa baay'eetu irra qaqqabaa jira saba keenyarra jechuudha. Kanaaf isa biyya keessa jiru wanta irraa dubbannu hedduun osoo jiru dhimma kanarratti biizii wal gochuun hin barbaachisu waan ta'eedhaaf sagantaa kana kanuma irratti goolabna. Ana akka dhuunfaatti akkasin jedha akka ilma Oromoo tokkotti waan natti mufattan dhiifama guddaan isin gaafadha. Kanuman jedha abdiyyaatti siyaada xumuraa fedhan asirratti jedhadhuuti sagantaa keenya isin goolabna. Sagalee kee bani Abdii. Abdii sagaleen kee dhaga'amu. Bayi deebii qoy. Egaan obboleewwan xiqqoo sagalee isaatu didee jedhee warri asirratti abbichuus kan jettanu, Jawaaris kan jettanu, akkuma san Jaalmarroos kan jettanu sun ilaalcha siyaasa keessaniiti. Abbaa feetan deeggara. Nu dhaaba siyaasaa asirratti beeksisaa hin jirru. Namni fedhe kan fedhe deeggaruu danda'a. Inni kanatu na baasa yookaan kanas saba kootiif ta'a jedhu kallattii fedheen adeemuu danda'a. Mirga isaati waan rakkoo qabu. Kanaaf jennee waan wallabnu hin qabnu. Haqni bakka jiru jira. Haqa Oromoo Rabbi abaasuun jedhan dhuunfaa kootti jechuudha. Akka sana abdiin aseenu isinni yaada isaa xumuraa kennatu. Seen inni dhaga'ama miti amma sagaleen koo dhaga'ama. Ni dhaga'ame iyyee abdiitti fufu. Ayyee obboloota koo elaa Oromoo na dhaga'aa jirtumi sagalee koo dogoggora. Dogoggorri koo baay'ee akkan itti oole anaaf rabbitu beeka. Mahammad bin Aljaaziraatti illee baay'een dubbanne xiqqoon itti dubbadde. Nasrii itti meera. Nasriidhaa barreesseera. Waan baay'ee barreesseef na dhageeffata. Dhugaa gaafan as gara kana dhufuuf jedhu osoon karaatti hafee jiraadhe jedheen ture. Hanga kana Oromoon natti qabame. Oromoon hanga kana natti gadduu isaarraa keessattuu namoonni kitaaba kana bitan jarri United Arab Emirates keessa jiran bakka garaagaraa ta'anii waan kana kan ilaalan hanga kana natti cabuu isaaniirra osoo miilli koo cabee hafee jiraate jedhin of abaaraa ture si galee beekee miti dogoggoreen dogoggora kana raawwadhee noof kolchaa Oromoo noof kolchaa jechuurra moo darbee uumaa wanni godhu hin jiru dhuma irratti immoo wanni isiniin jedhu yoo jiraate an dhimma siyaasaa kana hin beeku yoon itti gale keessaa bahuu hin danda'u noof kolchaa isiniin jechuun barbaada kan biraa an jiraachuun barbaada galatoomaa ulfaadhaa yeroon kana jedhu na hubattu isiniin jaalladhaa borgara Oromiyaatti hin deebi'aa nagaan galinaan jedhaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaalladhaa dhiifama guddaa hundumti keessan dhiifama onneerraa dhiifama isin gaafadha. Jira poolisii. Nagaa hangal karaa nagaa qee nagaatitti hayyoota Oromoolee nagaa nu jechuun hin dagatin. Hayyeen akka sana ilmaan Oromoo hanga yoonaatti teessanii nu hordofaa turtan bakka garaagaraarra teessanii kan nu caqasaa turtan kabajaa fi jaalala guddaa isiniif qabna. Komii isin qabdan gaaffii isin qabdan miidiyaa irratti ammoo wantoota garaagaraa isin dubbachaa jirtan hunda isaatu asirratti yeroo isaanii aarsaa godhanii Abdii Geetaachoo Abbabaa akkuma sana obboleessi keessan miidiyaa irratti beektanu Nasrii Aanolee yookaan mucaa gurraacha kana jechuudha. Hundi isaaniitu gabaja Nasrii si gurraacha bara. Akka sanan isiniin jedha ulfaadhaa galatoomaa hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajnaa halkan gaarii isiniif haa ta'uu nagaatti jiraadhaan jedha Nasrii. Nagaan turaa turtii gaarii dhimma Oromoo waan maammee wanta kiteen jechuu barbaadu jecha osoo asirraa yaa'in. Booru dubbii kana gara beetanii yoo isin hiikkatanii abacaada isaa kan ol gara galchitan nuti keessan jiru. Nuti fixannee jirra xumuramee jira. Kabaruutiif yaada keessanii fudhannaa garuu dhimma ammaa booda itti fuufu nuti keessan jirru taafte teessanii nagaatti.
nagaatti jenne obboleewwan guyyaa halkan gaarii isiniif haa ta'u warra immoo yeroo bakki jirtan guyyaa ta'e jedhe guyyaa gaarii isiniif haa ta'u ammoo amma Erbiin Aljaziiraan ture sagantaa kana isiniin qindeessuudhaaf guyyaa halkan gaarii isiniif haa ta'u.